Akkam jirtan hordoftoota kiyya bakka jirsitti nagaan keessi naagoo jiraat ergaa gabaabduu takka dheeraa gadhumatti akka nafaana turtan kabajaan isin gaafadhaa hadha wanti irraa dubbachuuf deemu waa'ee koronaa vaayirasiiti. Akkuma hundi keenya argaa jirrutti yeroo kanatti addunyaan guutuun sodaa koronaa vaayirasiitiin dhiphachuutti jirti. Vaayirasiin kun biyya keenya seneeti namoota 5 irratti akka mul'ateeru himamaara. Garuu dhukkubni akkanaa kun kanaan dura uumameet uummata hedduu akka fixee ture meeqa keenyatu beeka. Namoonni beektan akkuma beektanitti ta'eet namoota hin beekneef yookaan namoota hin dhageenyeef waan dhagee fi waan dubbisarraa waa xiqqoo hubachiisuu barbaada. Mee dura garasitti osoo hin darbin dura ilaalcha koronaa vaayirasiif qabu isinitti himu. Koronaa vaayirasiin chaayinaa keessatti akka mul'ate himama. Achiin booda ariitii ajaa'ibaatiin addunyaa guutuu keessa tamsa'e. Dhibee kana ilaalchisee namoonni hedduun yaada garaagaraa kennutti jiran. Warri amantii dallansuu rabbiiti jedha. Ogeeyyiin fayyaallee yaada adda addaa kennutti jiran. An akka nama tokkotti isa warri amantii dallansuu rabbiiti jedhan san ta'uun ooluu jedhee shakkaa jechuudha. Akkamitti gaafii jiruuf fakkeenyaaf akka shari'aa islaamatti dhiiraa fi intalli takka yoo obboleessaa fi obboleetti yookaan haadha warraa fi abbaa warraa hin ta'in harka wal fuudhanii akkasumas warreebbatanii nagaa wal gaafachuun akka hin danda'amne himama. Garuu namni seera isa hojiirra oolchu nama muraasa qofa. Irra caalaan keenya harka wal sukkuumaati qaamaanis walitti riqataa oolla. Bakka sanitti seera rabbi baasee ittiin bulaa jedhe cabsinee jechuudha. Inni biraa dhiirtii fi intalli takka osoo karaa rabbi jedhu walitti hin dabalamin wal dhungachuu, waliin ciisuu fi kanneen kana fakkaatan dhoorka akka ta'e himama. Kun yoo dogoggoruu baadhe amantii kam keessattuu hin eeyyamamu natti fakkaata. Garuu meeqa keenyatu waan dhoorkamne kanarraa of qabneerra. Inni biraa nyaata. Akka amantii islaamatti wantoota akka nyaataman eeyyamamanii fi hin eeyyamamnetu jira. Isaanis halaalaa fi haraama jedhamanii adda bahu. Wantoota halaala ta'an hundaayyuu nyaachuun hin danda'ama. Wantoota haraama ta'an garuu nyaachuun hin danda'amu jechuudha. Kunis yoo dogoggoruu baadhe amantiilee hunda keessattuu haraamaa fi halaala jedhamee kaa'amuu baatus wantoota nyaatamanii fi nyaatamne jedhamee kaa'ameera jedhee amana. Bakka kanatti yoo amantii seeraan qabanne irra ta'e wantoota dhoorkaman kanneen hundarraayyuu of qabuu dandeenya. Yoo irra amannee irra ta'e garuu yookaan yoo amantii hin qabne ta'e wantoota rabbi nyaatinaa jedhee jala sararee nuuf kaa'e kan inuma nyaanna. Bakka sanittis sarara diimaa irra jannee jechuudha. Akka dhageenyutti uummanni chaayinaa amantii kiristaanaa fi amantii islaamaa hordofan baay'ee muraasa akka ta'anii fi irra caalaan isaanii wantoota adda addaatti akka amanan akkasumas hagam tokko dhugaa akka ta'e beekuu baadhus kanneen rabbiin jiru jedhanii amananis akka jiran himama. Viidiyoolee garaagaraa argitanitti yoo ta'e uummanni chaayinaa saree hantuutaa fi simbira dabalatee wantoota maqaa dha'uuniyyuu nama jibbisiisu baay'ee yeroo isaan nyaatan argina. Wanti asii olitti isiniif kaas kanneen hunda yoo raawwan seera rabbi cabsineerraa jechuudha. Seera cabsinaan adabamuu waan hin oollee mitiira. Fakkeenya yoo isin fudhadhe mootummaan biyya bulchu tokko uummata isaatiif seera baaseeti seera saniin akka bulan gubbaa gadi diriirsa. Yoo uummanni seera san cabse hagam dallanuuyyuu yeroo muraasaaf hin obsa. Gaafa obsa fixatee uummanni seera mootummaan baaseen buluu dide yookaan ajajamuu dide labsii yeroo hatattama fa labseeti waraana itti bobbaasee isa kaan ajjeese isa kaan madeesse isa kaan hidhee humna qabaachuu isaa itti agarsiisa jechuudha. Akkasuma rabbis wantoota asii olitti isiniif kaasuuf yaale sanniin hunda laaleet seera inni ittiin bulaa jedheeti gubbaa gadi diriirsa. Cabsuu kenna wal qabatee nuuf obsee nu bira dabarraan labsii yeroo hatattamaa addunyaa guutuutti labseet waraana koronaa jedhamuun humna isaa addunyaaf agarsiisutti jiraachuun oolu. Akkasumas mirgaa fi dirqamni keessan kana jedhee lafa nuuf kaa'ee nutti fayyadamuu dinnaan gorsa diduun du'a diduulaan jedheeti addunyaa guutuu lugaamatti deebisa. Afaanii fi funyaan faxoorrachiisa. Waan ani jedheen ala hin nyaatinaa jedhe dhaga'uu dinna. Seeraan ala harkaan nagaa waliin gaafatinaa jedhe dhaga'uu dinna. Seeraan ala waliin reebbatinaa jedhe dhaga'uu dinna. Seeraan ala waliin hin ciisinaa jedhe dhaga'uu dinna. Seeraan ala waliin dhungatinaa jedhe dhaga'uu dinna. Achiin booda erga diddanii maarree jedheet waraana koronaa jedhamu labseet akka waliin dhunganne fuula faxoorrachiisa. Namni harkaan nagaa wal gaafatee fi warreebbate koomaandi poostii koronaa jedhamuun to'annoo jala oolfama jedhee waan labsi natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf yoo wantoota amma isiniif kaas kanneen hunda taa'ee yaadu dallansuu rabbi akka ta'e natti mul'ata. Garuu dallansuu isaa ta'aa fi waan biraa ta'aa isuma qofatu beekaa jechuudha. Inni biraa dhiheenuma kana akka tasaa ta'e googilii keessa seeneeti waan haaraa tokko dubbisee ture. Innis maal yoo jettan kanaan dura dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan wal fakkaatuun yoo dogoggoruu baadhe dhukkuba ispaanish filuu jedhamuun namni miliyoona 50 haga miliyoona 100 ga'u dhumatee akka ture dubbisa san keessatti argeeti koronaa vaayirasiin kun baay'ee hamaa akka hin taane hubadhee jechuudha. Bara dhukkubni sun itti uumameeti uummata san hunda fixa. Akka lakkoofsa faranjootatti jidduu bara 1918 haga bara 1920 akka ta'e dubbatama. Waggaa lama keessatti uummata miliyoona 50 haga miliyoona 100 tilmaama fixee jechuudha. Akka hubadheetti dhukkubni sun karaa inni ittiin daddarbu koronaa vaayirasii kanaan garaagarummaa baay'ee waan qabu natti fakkaatu. Akkuma koronaa vaayirasii kanatti wal tuttuquunii fi hafuura fa'aan waan daddarbuuf
Uummanni bara sanii akkuma yeroo ammaa kanatti afaan isaanii xaxatanii deemaa akka turan suuraalee garaagaraa irraa hubadheeraa jechuudha. Isinis Google keessa seentanii ilaaluu hin dandeettan. Walumaa galatti seenaa kana kaasee akka irraa dubbadhu kana taasise wanta akkasii faallee taamee tureera waan ta'eef guddiftanii sodaatina dhaamsa jedhu isiniif dabarsuu barbaadeeti. Jalqabumaayyuu of eeggannoo barbaachisuu hunda taasisuu malee sodaachuun bu'aa takka illee hin qabu. Sodaatanis sodaachuu baatanis guyyaa malee homaan ta'ani. Akka dhageenyutti Rabbi guyyaa namaaf ka'e irraa maayikiroosekondii tokko hin hidhisu. Akkasumas maayikiroosekondii tokko ittiin dabaluu jedhan. Isii tana mannaan aga danda'ameen of eeggannoo barbaachisu hunda godhuu irra kaafe sodaaf bakka hin kenninu jechuudha. Irra caalaan keenya sa'aatii rakkoon guddaan tokko nu mudate qofa dhumanni jennee Rabbitti iyyina. Yeroo nuuf toltetti garuu Rabbi jiraachuyyuu kanneen quban qabne meeqatu jira. Keessattuu yeroo dargaggummaa keessa jirru irra caalaan keenya duuti namoota dulluman qofaaf waan uumamte nutti fakkaata. Gaafa rakkoon sodaachisan tokko dhufe garuu numa warra dargaggeessaatu boolla seenuu dhaba. Baay'een keenya osoo fuudhee daa'iman argatin qilee seenaa rafa jenneet oliif gadi raatofna. Oliif gadi raatuu saniif sababii ka ta'u yoo dulloomne qofa duuna ilaalcha jedhu baadhannee waan deemnuuf. Garuu dubbiin akkasii miti. Akkuma dhibamanii rakkachuun dura dursanii of eeguu jedhamu san gaafa rakkoo namaan tokko dhufe sodaannee ba'uun dura dursinee amantii keenyaa jabeeffannu. Yoo amantii keenya jabeeffanne wanti sodaa jedhamu keessa keenya hin jiraatu. Maaliif yoo jettan wantuma Rabbi jedhe qofatu ta'ama jenneeti keessa keenya of amansiisuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti dhukkuba koronaa vaayirasii kana haga danda'ameen of eeggannoo godhuu fi Rabbiin kadhachuun baay'ee bareeda jedhee amana. Namoonni biyya alaa jirtan odeeffannoo qabdan hunda maatii keessan hubachiisuu hin dagatinaa. Maatiin keessan erga hubatanii booda warra ollaa isaanii hubachiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Keessattuu namoonni baadiyyaa keessa jiraatan salphatti odeeffannoo argachuu waan hin dandeenyeef karaa dandame hundaan waa'ee dhukkuba kanaa hubatanii of eeggannoo akka taasisan hubachiisuun baay'ee barbaachisaa. Akkuma dura isiniif ibsuuf yaaletti dhukkubni akkanaa kun yeroo jalqabaaf ka uumamee miti. Fayyuun illee akka danda'amu beekuu qabna. Yeroo baay'ee warri miidiyaa namoota qabamanii fi namoota du'an malee namoota fayyan hin gabaasan. Amma akka himamutti namoota koronaa vaayirasiin qabaman keessaa namni 79 akka fayyan himama. Lakkoofsi namoota qabamanii gara 100,000 fi 74 akka ta'e himama. Kanneen keessaa namni 79 fayyaniiranii jechuudha. Namoonni du'an ammoo naannoo gara 5,000 akka ta'e himama. Namoota du'an sanniin keessaa irra caalaan namoota umriin isaanii 60 ol ta'ee fi namoota dhibee adda addaa qaban akka ta'e dubbatama. Biyya keenyattis namni 5 akka qabameeru beekameera. Garuu hundi isaaniitu haala gaarii irra akka jiran oduu irratti dhagaa ture. Kanaafuu haga danda'ameen of eeggannoo barbaachisaa ta'e hunda haa goonu malee baay'ee sodaachuu hin qabnu. Akkasumas namoota waa'ee dhukkuba kanaa odeeffannoo hin qabneef akka hin sodaannee fi akka fayyuu hin danda'amu dhaamsaa dabarsinuuf yookaan immoo haa geessinuuf jechuu barbaada. Walumaa galatti ergaan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Haasaa kiyya keessatti yoo dogongores yaaduma dhuunfaa kiyya dubbadhe waan ta'eef narra ilaalinaa jedhaati waan hagammatti na faana turtaniif galatooma ulfaadhaa nagaan ture.